Akkuma aadaa teenya gaafa fuudhaa kaate maatii teetiin mari'atta. Arra seenaan arra qabaddo kun seenaa akkaan ajaa'iba namatti tolu. Ilmootutu abbaa koo fuudhan barbaada natti ni fuutaa intala tanaan fidadhee jeen seenaa kana keessatti. Waaw intala tana fidatte huno intala tanaan fuudhu deema jeen mucaan. Rakkoon qabu intala sittiin fuudhaa dhahaa kana deema lafaa fuudhi jeen. Mucaanis hin dinne deemee dhahaa ol fuudhee harkisee dadhabe dhahaa ni dadhabe intala laaleeti abbaan intal mucaa kana heerumuu deemta no mucaa kana hin heerumu ka dhahaa fuudhuu hin dandeenya kana jetteen intaltinis kaateef irraa deemte. Mucaan ammallee hin teenye deemee dhalaa 4 fidate abbaa koo tanaan fuudhu deema akkam jetta jeen. Deem dhahaa kana lafaa fuudhi jeen ammallee irra deebi'ee dhahaalee harkisee dadhabe ammallee harkisee dhahaa guu dadhabu abbaan ammallee heerumuuf deemtanii jeen dhalaa tanaan no nuti mucaa kanatti hin heerumnu jeniin. Deebi'ee sadaffaarra fidate ammallee tabiraa huno tanaan fuudhu deema ilma abbaa koo jeen. Okay deem dhahaa lafaa fuudhi jeen ammallee dhahaa harkisee dadhabe. Intalti sadaffaarra dhufte tun dheeyxee wajjiin harkiftee fuute. Waaw tanaa taate jeen abbaanis. Dhalaaleen dilee ati fidate san dhahaa tokkoo miti siiguu dhiiftee kuttee tun immoo dhahaallee si wajji fuutee ta jireenya keetiif fuuldura siif taatu tanaa si fuudhaa jeeni guyyaa fuudha isaa qopheeffatanii ayaamatti qabatan saniifuu jireenya kee keessatti nama sii ta'u filachuu qabda. Obboleessa kiyya yookiin obboleettii tiyyaa galatoomaa asuma warra yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa maatii teenyatti dabalamaan isin ja'a seenaan har'aan tanaa asuma Baga gamadan ismi sirroni bagatti geessan ida keessani tiga mandera baga gamadan hundi keessani baga gamadan ismi sirroni bagatti geessan ida keessani tiga mandera